Dorseta barriga kelume Ofi matenyuma Enyuma Ofi matenyuma Dorseta fumba de malotina hima Jera Gatengaluma Ashama arkafune kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya kan ilmaan Oromoo qaqqalii kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan kan artii Oromoo guddisuudhaaf Oromoota sabboontota qaqqaalii ol kaasuu barbaadan jechuudha. Naaboonii Tube guyyaarraa kana istuudiyoo muummee kan argamne jechuun muummee jechuun head of studio in Germany jechuun jalqabanii ma studio chaanaalii Naaboonii Tubein haaraa banamee channel linko kan jalqabaa maqaa makootiin ture gamtaa olaanaati torban kana keessa akkuma beekamu jechuudha obboleessan jennu araa dubbachuu jedhu inni afaanirraa dhufu jechuudha. Naaboonii Tube jechuun warroonni nafxanyaa yookaan immoo tinuu olaantummaa isaanii biyya keenya irratti dhageessuu barbaadan kana sana jennu isi acha ta'u jala jallisaa sheeranii riipoortii godhanii YouTube isaa irraa cusanii jiranii gareedhaan jechuudha. Obboleessi keenya sabboonaa qaalii biyya Jarman keessaa qaroo sabaa warroota nu qabnu keessaa artistoota keenya ilmaan Oromoo keessaa gamtaa bulloo olaanaa yookaan ammoo tinuu gamtaa olaanaa bulloo abbaa Naaboonii jechuudha. Naaboonii Tube jechuudha. Subscribe gochuudhaan YouTube isaa guddisuudhaan jajjabeessuudhaan sirboota afaan Oromoo kan qabsoo alaabarraa eegalee sirboota hedduu sirbee biyya Jarman keessatti ilmaan Oromoodhaa fi akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora taphachaa jiruu fi gumaacha godhaa jirta. Akkasumas ammumna kooti. Alaabaa beeksisa basanaa jirti. Alaabaa Oromoo aarsaa dhiigaaf lafee lubbuu jaalawwanii halluu hiikoo hin qabne siin jijjiiru ani kan jedhu bara kuma lamaaf siin jijjiiru akkasii jechuudha. Bisa kaa jidduudhaan kan isin dhageessu ta'a. Mee kaameraamaanii kenna dammoo editarri biyya Jarman qabdu qaaliin isaanii dhagatanii Saadoo gaaruma sila itti wanti ani jedhu irra dhaamsikoo inni guddaanii tokko YouTube akka dhalaatti achuma tokko inni guddifannee torban kana keessa nurkatti jaamsanii akkuma beektani sirboota garaagaraa kan haaraa qabadhee dhufaa jiru ofii mateenyumee sirba kana xiqqoo ishirraa kunneen isin dhageessisa. Saaddooni itti aansuun sirbooti kan biraanis numa jijjiiru egaa Naaboonii Tube description kana jalatti keenya YouTuberoonni fakkeenyaaf YouTuberoonni biyya Jarman keessa jiran fakkeenyaaf Naaboonii Saddoo akka ta'aniiti YouTuberoonni garagaraa jiran mee jidduudhaan Dorseta fumba de malotina hima jedha gateen galeedhuma sirba qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama shoora guddaa taphachaa ture gamtaan olaanaa bulloo jechuudha. Mee gamtaa sirba haaraa yookaan immoo albama haaraa qabattee gaddeemaa jirta. Sirba qabdu keessaa immoo qeeqee tokko daawwattoota fi hordoftoota YouTube kee jaalatan chaanalii kee subscribe gochuudhaan share walii gochuudhaan akkasumas bakka qiliw jettu san tuquudhaan si hordofaniif dhaamsa dabarsuun keessaa qiliw wanti amma eeggadhaa isin jechaa jirru sirba qashtii sirba bareedu sirba shaashaa kan waan shaashaa itti goonu gidduu kana gama Saaddoo aartiitiinis gamanumaan gama istuudiyoo kiyyaatis ta'ee waan haaraatu gadhuuf deemaa garuu YouTube'itti kana gara cuqaasuun dagatinaati. Bakka qiliwisa laala daawwattoota keenya jechuun ilmaan Oromoo jajjabeessa. Wanni addunyaa irratti galte yeroo baay'ee si galee nama kafalchiisu tola maaliif intarneeta warroonni keessattuu biyya keessa jiranis kallattiidhaan kan daawwatantu jira kan waayifaa mana qabdantu jira biyya keessaa fi biyya alaa biyyoota arabaa fi weestanii keessa jechuudha. Gara istuudiyoo gamtaa bulloo olaanaa sirba haaraa inni qabatee dhufe sagandii akkasiin dhageessinaa waswaasa akkasiin tanii yeroo booda immoo itti dhageeffatanii jechuudha. Egaa wallee sana kiliipiitti dalagamaa jira gidduutti harkaa fudhattee sirbi kun xiqqoo ishee ergee hojjetan immoo ji'a lama sadii lakkoofsaa jira haaluma walqabateenii gadhiisuu hin dandeenye YouTube sanas xiqqoo ishee guddifachaa jiran ture sanaafuu seeyyuu gidduutti badduu baasanii amma immoo isa kana Oromoo waan dadhabeen qabu baay'eedha egaa utuutti yaadamee utuu hubannaa isaa jiraate waan ulfaatu miti sirbi itti aanu akkuma ati na gaafattetti akkasitti barreessa mee maal jechuudha kana gammachiis bayyanaati so ofi mateenyume ofi mateenyume waan jirtuuf seeta barri kan kennume
hamilee artii Oromoo haa guddifnu aktiivistoota isaa ta'aniiti artiistaa ta'aniiti warroota Oromummaa beeksan dhaadhisan keessatti Oromoo kan hirmaatu taate Oromoo kan hirmaatu taate Kulate selaga wista bochu maluma keti loro motu kalkalo bate hokana sada pata apanke apangola gole kola base lore tangaida kanda base base ila huga sasa oromo walalta saada ke kare sila duga nyata lafta tela jirtu midana tinyatu bishana tiludu ka Oromo Sittime maafsi galuu dide. Dhugaan. Bakka tuqqaan baatu sitti dhufaa jirti. Guyyaan. Maalcha abbaan absoo ta'uu balaa zallaqa. Abuna Pheexroos Oromummaan haqaa'e. Abbabaa biqilaaf turuunesh daraartu. Keenya abdii isaa naagaa kan addunyaa raaktu. Mee akkamiin duutee eessatti awwaalamtee himadhu miyyee kee kan ittiin baannattu. Karaa jechuudha. Kabajamtoota fi jalatoota hordoftoota YouTube obboleessi keenya Naboolii jechuudha. Akkuma argitan sirba haarawaa qabatee wanti importantiin saadoo wanti importantiin inni cimaa nan kadhadha. Maal kan kootu kadhadhee na burra. Oromoo kadhadhee na baalee anis walamtii dhuma. Oromoo jechuun uummata addunyaa kanarra Rabbi uume giriisaadha. Giriisaan addunyaa. Open my day, one just go say the barriga came. Open my day, and you mind. Open my day, go say the Fumba de Maro Tinahima. Jeda, that thing that they do, and Kabajam Big Day, Abigan to Suma, Kalun Kiram Big Day, Arakosi Suma, Jeda, Akatina.